reefu kuma 15 qabe kiisha kiyra amma maqaa keetiin 15 dabaleen jira qarshii 30 galta ummata kiyya qabaaletti kiisha kiyra maallaqa jechuudha. Allahu akbar. Jazakumullah khairan. Baba kiyya baba riyaad. Allahu akbar. Rabbi barakasi haa godhu. Mee hundi namaatu akka waa kennatu namoota illee waa yaadachiisi. Tantee du'aa booda sii kadhaan. Galatoom baba kiyya ayyee galatooma ummata qaalii ummata Oromoo. Nama kuma takka dhibbata kana jala turtan yachi yeroo namira keessa galee lolaa ture feemasoota mirga kiyya dhiibee jeequun isinitti madde hiriira naa baatanii na deebistan galatooma ammallee koopiliinkii fi sheerii godha nama kuma 800 taanee jirra namni haanuuf dhufu feemasoota jettanii warra miidiyaa harra yaa'usan hunda isaanii deemaa koomantiitti barreessaa nuuf fida akkuma na fiddanitti akkuma nasraa'inyaa nuun dhuun wati uummata baaleetii fi uummata Oromoo qaalii dhaabbayii Kottu nasraa achi deem jettanii na fiddanitti ummata mana banatee jiru nu fida. Namoota gurguddaa warra mana banatee jiru jira. Abbaan abdiitillee deebuu qabachu dhufee karaa ture. Kanatti aansuudhaan ummata Oromoo ummata qaalii fi gaarii ummanni Baalee ummanni Siikoo Mantoo ummata Arjaadha Singalee ummata Goota ummata lafti isaanii daa'imman diibaaftu waan biraa kuttee. Kanaaf har'a shira diinaatiin diina Soomaaleetiin qabeenya isaanii mancaanii manni isaanii irra gubatee mana isaanii irraa bahanii liyyuu haayilii Soomaaliitu ummata keenya lafa isaarraa buqqaasee ummata Oromoo onnee irraa ummata keenya kana gargaara waan dandeessan irraa gargaara har'a Oromiyaa rakkoo keessa jirti diinni har'a Baalee lafa gootaa sanyii waaqoo guutuu akkas godheessanii kutaa eenyullee dhaquu danda'a gargaarsa waan dandeessan namni hundi if qaba gargaaraadha kanatti aansuudhaan Oromiyaa teessan tiifachuu danda'a. Yeroo marakkattan gargaarsaa walii yaaminaadha akka diinni isin weerarre kallattii afraniin Oromiyaa cufadhaa wal quba qabaadhaa amma kan nutti asaanu Ramadaana as deema obboleeyyan keenyaatu ala jira haadha keenya ala jira obboleessa keenya ala jira abbaa keenya ala jira dhageessanii miti wallahi yaa Oromoo soommanni Rabbiis dhufee jira rooba keessa jiran aduu keessa jiran qabbana keessa jiranii waan dandeessan qarshii 5,000 qarshii 500 qarshii 5,000 irraa warri biyya keessa jirtus warri biyya Arabaa jirtus warri biyya alaa jirtus wanni ummata keetiin taane siduu hallayyaadha waan dandeessaniif qaba miira keessa gala warri koomantii barreessitan kun galatooma taaptaappii fi kooppiliinkii godha nama nu yaamuu irratti nu gargaara asuma jirra gaatti bullaa namni yogguu namni xiqqoo taa'ee feemasni gabbu'ee nama biraa ol galchina namni tokko kireeffatee as jiru waan ta'eef asuma jala teenyee koomantii eegaa hogguu feemasni tokko dubbatee gabbu'ee kaan itti finna hangaraachee tasfaayetti deemaan ugeessaa yoo online irra jiraatan jechuudha. Isaanillee maleekaan taane yeroo rakkoo ganda tokkoo fi karaa tokkoo dhufte hooy jaanii ogguu akkanaa yookaan online irraa badanii yookaan liifii banatanii taa'uun hin ta'u raachee illee nuuf fida. Ganni illee nuuf fida. Ganni Oromee mee ganni warri meediyaa kana tokko dhaabee jiru hunda deemaa kalaayifii irra jirallee inboxitti barreessaa nuuf fida. Maal nuu godhanii uummata keenyaaf uummanni keenya fooloo